tajaajilaa fi dhimmoota tajaajila wal qabatan tokko irratti isaan actually ofii isaaniitu leenjii mataa isaanii danda'an barbaadu hin kaasne garuu akkamitti ilaalamuu qabudha. By the way barumsa baay'ee barachuun baay'ee leenjiin kun istil dadhabina keenya malee tajaajilicha bu'uura irraa hubanneenaan wantoota bara garaa garaatti bifa jijjiiratanii dhufan react gochuun nama rakkisu. Dhimmoota garaa garaa jireenya keenya keessatti immoo manage goonee tajaajilatti oofisuun nutti ulfaatu. Still tajaajilicha bu'uura irraa hubachuu dadhabne garuu rakkoon tokko yeroo ta'e waliin nu dhaha yeroo fi tajaajilli waliin nu dhaha maallaqaaf tajaajilli waliin nu dhaha miidiyaaf tajaajilli waliin nu dhaha. So dhimmoota kana kaasname mee tajaajilaa fi dhimmoota biroo. Inni biraa inni jalqaba miidiyaadha. Miidiyaan ofiisaatiiyyuu leenjii biraa barbaada gara fuulduraatti itti yaadna garuu miidiyaa jechuun piruraaliidha miti singulaariin isaa maalidha? Medium jechuun it is the means jechuun karaa itti the means of mass communication karaa itti odeeffannoon daddarbu jechuu dandeenya walumaa galatti broadcast ta'uu danda'a publishing ta'uu danda'a maxxansa ta'uu danda'a yookaan internet ta'uu danda'a. So miidiyaa miinsiidha. Fakkeenyaaf sagalee ani isinitti dubbachaa jiru kun miidiyaa keessa darbaa jira still. Maali? Miidiyeemiin jira miti kana gidduu miidiyeemiin jira qilleensi jira jajjaboonis jira. Kanuma keessa darbeeti kan dhufaa jiru malee vaakiyuumii keessa sagaleen darba. Hin darbu. Otoo as vaakiyuumii keessa jiraanne nuti waan isinitti dubbadhu sin biraan ga'u. So qilleensa darbaa jiraadha. Gabaabsinee akkasumatti ilaaluu dandeenya. Miidiyaa jechuun waan na biraa sin bira kan geessisu waan sin biraa natti kan fidu jechuudha. Inni biraan miidiyaa inni irra sooshaal miidiyaa no. Sooshaal miidiyaan maybe miidiyaan waan gara taayippii garaa garaa gosa garaa garaa qaba. Yeroo har'aa kana baay'ee kan guddachaa jiru namoonni baay'een kan irra jiran sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa kan jennu. Sooshaal miidiyaa refers to internet based to create online communities, share information, to create online communities. Hawaasa online yookaan sanarraa ijaaruuf to share information odeeffannoo qooduuf yaada qooduuf qabiyyee yookaan kontentii qooduuf fi warreen kaa wajjin interact gochuuf yookaan immoo walitti dhufeenya uumuuf jedha sooshaal miidiyaan. Kunis immoo kan ta'u karaa intarneetiiti jedha. Karaa intarneetiiti. Internetii gaafa yaadnu immoo kaffaltiinis jira. So namoonni access internetii argatan freedomiidhaan abbaa barbaade wajjin interact gochuu danda'u, community barbaade ijaaruu danda'u, abbaa barbaade odeeffannoo isaanii qooduu danda'u jechuudha. Well, egaa sooshaal miidiyaa gaafa jennu pilaatfoormiiwwan garaa garaa jiru. Juulaay 2024 irratti riippoortiin bahee tokko akka agarsiisutti fayyadamtoota sooshaal miidiyaa keessaa persentiin 37 Facebook irra jiru. Itti aanee maal sitti fakkaata? Facebook itti aanee. TikTok, YouTubeidha 31. YouTubeidha itti aanee Instagramiidha. Man WhatsApp. Achuma of ilaalaa deemaa nuti maal fayyadamaa jirra namni maal irra jira. WhatsAppiin 21, Instagramiin 18. Instagramii kana attama I don't know hin beeku fayyadamus garuu tajaajila keenya fayyadataan itti fayyadamna. Namni baay'een jira. Yeroo baay'ee biraandii maal kana fayyadamu. TikTokiin persentii 13, Instagram itti TikTokiin actually recently waan ta'eef xiqqoo intini reetii guddina inni agarsiise baay'ee ol kaa'aa waan ta'eef namoonni baay'een achirra jiru jedhama malee dursanii namoonni baay'een Facebook irra jiru, YouTube irra jiru. Inni biraan Twitteriin jira, achi Facebook Messengeriin jira, LinkedIniin jira, maashiin kun Line. Kasi Line. Reddit, Snapchat, Viber, Threads, WeChat. Each kana keessa maal fayyadamtu? Abtaa maal fayyadam? Facebook, YouTube, Telegramiin persentii jaala. WhatsApp. Ishas keessa namni waan fayyadamu jira. Namni waan fayyadamu.
Uummanni sirra uummata meeqatu sirra jira kan jedhuu fi uummata meeqa osoo hin taane miidiyaan guddina akkamii akka agarsiise walumaa galatti. Bara 2000tti igarmaachuwal 0.4 fayyadamtoonni miidiyaa. Waggaa 20 meeqa dura? Waggaa 24 5 dura. 0.4 isa booda amma jechuudha waggaa 25 booda 25 irratti namoonni miidiyaa fayyadaman persentii 63.9. Graafiin isaa kun akkana. Waggaa 25 keessatti dhaban. Jaarraa kana booda yookaan waggaa 20 aanu keessa maaltu ta'a? Jaabicha namni argu. Marrajaas akkasii jiraatu nama miidiyaa gataan irratti akkasii beeku barbaachisa. Namoonni miidiyaa maaliif fayyadamu? Kan jedhu tokko immoo maal jedha daataan Febraarii 2025 irratti bahe yeroo dhiyoo jechuudha. Keep in touch with friends and family. Persentii 50.8. Namoota biroo wajjin friendii fi maatii isaanii wajjin chat gochuuf jechuudha. Isin maaliif dabarsitu social media kana? Most probably waan akkasii ta'uu ni baay'ee. Namni bira fira qabdan maatii qabdan akkas ishi well wanni nama ajaa'ibu lammaffaa jiru jechuudha. Feeling spare time. Namoonni baay'een sa'aatii boqonnaa yookaan sa'aatii waa hin fayyadduudhaan achirratti dabarsudha. Persentii 39 dhimma kanaaf fayyadamu. Wanni kun gaaffii namatti ta'a baay'ee wayii. Takka karaa tokko namoonni waan hundi miidiyaa irra galeera jedhama takka immoo namoonni taayimii gidduutti hafte wayii fayyadamuuf seenuudha. Riyaalitiin jiru garuu dhugumatti miidiyaan jireenya namootaa irra dhiibbaan geessaa jiru waan salphaa miti. Namoonni baay'een garuu yeroo boqonnaatti fayyadamnu jedhu. Kana jechuun maal jechuudha? Xiqqoo istaaksiin sin jalaan goone namoonni itti yaadaniin seenan erga ta'e garuu immoo jireenya namootaa irratti miidhaa fide erga ta'e namoonni salphumatti yeroo taayimii wayii argatan seenuu erga ta'e garuu immoo dhiibbaa irratti fide erga ta'e nuti proogiraam goonee wanni nuti fayyadamnu iyyuu egaa nuti jijjiirree wanni yeroo boqonnaa seennu akkamitti hamma kana dhiibbaa namarratti qaba nama jechisiisa. As keessaa waa'ee dhimma amantaa maal hin arganneen. Watching live streams jedha mindinna kwaasiin jira sirra baay'ee sport 23.6 persentii 23.6 fayyadamtoota miidiyaa intarneetii keessaa persentii 23.6 ispoortii ilaalu. Zoro ifatti hin jiru jechuudha. Akkuma addunyaattuu dhimmi kiristiyaanummaa fi miidiyaa kun under question. Miidiyaatu kiristiyaanummaaf barbaachisu moo maalidha wanni kun nama jechisiisa. Daily time spent using social media. Guyyaatti namoonni sa'aatii meeqa social media irratti dabarsu. Well, umuriidhaan jira umurii saalaan jira saalaa yoo ilaalle dubartootatu irra caalaa social media irra dabarsa. Umurii hunduma irrattu jechuudha. Umurii hunduma irratti dubartoota caala. 65 olillee jechuudha. Inni biraan fakkeenya umurii baay'een keenya irra jiru irratti umurii 16-24 irratti jechuudha. Dubartoonni sa'aatii 3 guyyaatti social media irratti dabarsuudha. By the way kun daataa worldidha. Akka walii namoonni galanii baanfaa keessatti lakkaa'amaniiti jechuudha. Garuu sa'aatii 3 irratti dabarsuudha. Dhiironni immoo sa'aatii 2 walakkaa. Sa'aatii meeqa ol caalu jechuudha? Daqiiqaa walakkaa ol caalu jechuudha. Waraqaan citeera. I hope na bira ga'uuf natti fakkaata. Okay. Amaloota miidiyaalee hawaasaa kun daataawwan jiran akka bartanii fi amaloota okay. Amaloota miidiyaalee hawaasaa keessaa inni tokko jechuudha. Arraasisu, dheebuu waan haaraa nama qabsiisu. Dheebuu waan haaraa nama qabsiisu. Kanarraa ka'uudhaan immoo addiikti nama godhaa otoo nuti hin beekin yeroo keenya fixa jechuudha. Ergamoonni gara galata ergamootaatti isin geessa fakkeenya isaanii fudhachuuf. Ergamoonni Waaqayyoon yeroo galateeffatan jedha kitaabni. Waaqayyo
osuma ilaalanii itti mi'aa'edha. Garuu immoo jira itti mi'aa'uu hin dheebotuudha ergamoonni. Kanaafuu tootaali jireenyi isaanii boqonnaa isaanii galanni isaanii jireenyi isaanii galata kan jedhamuuf jireenyi isaanii waaqayyotti hidhameera kan jedhamuuf isa kanaafidha. Ergamoonni jechuudha. Miidiyaa irratti wanti akkasii jira. Miidiyaan inni ilaaltaa sitti tolaa garuu sin quubsumu. Amma biraa barbaadamamu. TikTok ilaaltaa sitti tolaa garuu immoo ammas dheebottamu. Hin dabarsita. Sitti tolaa hin dabarsita. Sitti tolaa sekendii 3 booda immoo si dabbara hin dabarsita. Kun carraa inni araada nama qabsiisuu fi carraa inni osoo hin beekin yeroo keenya fixu beeknee miti. By the way, beeknee miidiyaa irratti proogiraamdi taanee kaayyoodhaaf miidiyaa irratti dabarsuun rakkoo qabu. Osoo hin beekin garuu miidiyaan amala osoo hin beekuun yeroo nama ajjeesuu qaba. Inni kun warri miidiyaa kana hojjetanis kan beekan isinis kan beektu anis kan beeku jechuudha. Waan beeknudha. Kun kiristaanummaatti sirriidha moo sirrii miti? Namni otuma nyaatuu namatti osoo nyaatuu kan itti mi'aawuu qabu. Otuma itti mi'aawu immoo namni kan dheebotuu qabu waaqayyoonidha malee sooshaal miidiyaa ta'uu qabu. Kanaaf jireenya hafuurummaa kiristaanotaa irratti dhiibbaa guddaa qaba kan jennu inni guddaan dheebuu namoonni waaqayyoof qaban mana kiristaanaaf qaban tajaajilaaf qaban sooshaal miidiyaan nama fudhate jechuudha. Kanaaf of ilaaluun barbaachisa. Inni biraan unlimited relative freedom. Freedomii daangaan tarii nu kenna. Dirqamaan gaafa ilaaltan fiizikaalii qaamaan kan freedomii argannu freedomii daangaan taane sobuu barbaadde akka barbaaddetti sobuu dandeessa. Akka barbaaddetti iddoo barbaaddetti waan barbaade dubbachuu dandeessa. Maqaa jijjiirrattee barbaadde of arrabsuu dandeessa. Barbaadde ofuma kee wajjin interview of gochuu dandeessa. Inni kun baay'ee balaa qaba baay'ee. Nuti akka qaamaan wal bira jiraachuun keenya akka wal eegaa jirru beektu miti. Otoo qaama wal bira hin jiraanne bara nuti yoona dhumne irra hundi keenyu asitti walitti qabamu keenya miti. Karaa irra qaamaan wal arguun keenyi cubbuu baay'irraa nu wanti needheera. Malee otoo karaa irra gaafa deemnu sana qaamaa waliin agarru akka sooshaal miidiyaa kanarraa yoona namni baay'een wal ajjeesee namni baay'ee waan biraa walirratti raawwatee ture. Inna fiizikaalii bilisummaa nuti qabnu suni sooshaal miidiyaa irratti inuma dabale jechuudha. So nutti dhufeennaa akka barbaanne namni of bulchuu hin dandeenye namni keessumaa miira isaa to'achuu hin dandeenye bakka sooshaal miidiyaan kun isaaf dirree mata baati. Dabbii mareef dhalatte jechuudha bakka hinuma utaalti. Sun kun kiristaanotaaf gaarii moo gaarii miti? Waan jedhu gaaffii guddaadha. Gaaffii guddaadha. Gara fuulduraatti ilaalla gaarummaa isaa. Okay, miidiyaaf mana kiristaanaa. Mee konseptii xiqqoo ishee qabatan barbaada. Miidiyaa ilaalleera xiqqoo ishee mana kiristaanaa beektuu carraa gaariin miidiyaa mana kiristaanaaf qabu. Inkaas carraa gaariin mana kiristaanaaf qabu. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti. Dhagaa dhaqaa abbaa maqaa abbaatii fi ilmaatti kan afur qulqulluutti isaan cuuphaa saba hundumaa bartoota koo godha. Saba hundumaa maal godhaa? So targeting kiristaanummaa eenyu jechuudha. Eenyu? Saba hundumaadha. Sooshaal miidiyaan carraa namoota baay'ee walitti sassaabuu qaba jedha. Duratti olaatee ta'e. Community carraa uumuu qaba. So sooshaal miidiyaa irratti namoonni hedduun walitti qabamu taanaan kun kiristaanummaaf carraa biraa uumee jechuudha. Carraa kiristaanummaan kan lallabamuu qabu namootatti erga ta'e. Keessumaa immoo namoota hundumaatti erga ta'e sooshaal miidiyaa irra namoonni baay'ee walitti qabamuu danda'u erga ta'e manni kiristaanaaf kun carraa gaariidha jechuudha. Sirumaa hunda caalaa mana kiristaanaafidha jechuudha miidiyaan kun carraa gaarummaansa rakkoonni qabu akkuma jiru ta'e jechuudha. Weel carraan biraan ergamichi Maariyaam Magdalaawitii fi dubartoota awwaala gooftaa keenya ilaaluu deemanitti gaafa dubbatu amma dafaa dhaqaa bartoota isaatti jedhe inni du'aa ka'eera kunoos inni isin dura Galiilaan dhaqa achitti isa argitu jedhaatii hima kunoo ani isinitti himeera jedhe ergamichi.
dafaa dhaqaa jedhe. Dafaa dhaqaan kun maal ibsa? Ispiidii ibsa. Ispiidii itti ergaan nama qaqqabu qabu ibsaa jechuudha. Duratti kaasneerra. Tajaajila jechuun kan fiiguudha, kan ariifatudha, itti barfatee kan fiiguu danda'e bakka bifuma ta'een namoota bira gahuu qaba inni. Ispiidii wal qabatee miidiyaan hawaasaa baay'ee murteessaadha. Baay'ee nu gargaara jechuudha. Because anas ta'een osuma ta'een nama Ameerikaa yookaan eessa jirutti dafee ergaa dabarfachuu danda'a. Kiristiyaanummaan waan misiraachoo waan ta'eef waan qabattee teessu mitiidha. So miidiyaan kun carraa gaarii baneera kanaaf jechuu dandeenya. Inni bira waa'ee ispiidii kana wal qabatee isa booda amma dubartoonni sun dhaqanii Phexros faatti gaafa himanii Phexros akkaataa inni itti fiigee awwaala bira dhaqe immoo waan biraa dhandhuuma. Kana jechuun ilaala kiristiyaanummaan namoonni dhageessisuuf kan fiigan warri dhaga'anis immoo dhagahuuf kan fiiganidha kiristiyaanummaan. Kana jechuun kiristiyaanummaan namoonni sooshaal miidiyaa irratti akka dafanii misiraachuu isa dhagahaniif maanna sooshaal miidiyaan kiristiyaanummaa yookaan misiraachuu isa ta'e kana sooshaal miidiyaa irratti dafanii akka dhagahaniif carraa biraa uumeera jechuudha. Gabaabumatti namni baay'een sooshaal miidiyaa irra kan jiru ta'uusaa. Ergaa nuti barbaanne spiidii gaariitiin dafee qaqqabuun isaa sooshaal miidiyaan mana kiristiyaanaaf carraa gaariidha. Manni kiristiyaanaatti fayyadamaa jirti moo hin jirtu? Immoo akkuma dhaabbata tokko miseensi koo kana dha'ittee asiin daangessitee lakkooftee orma kana qabattee as keessa taa'aa jirti. Waa'ee warra badanii ishee yaaddessaa jiru. Maattan. Weel OTC fi miidiyaa. Amma akkuma addunyaattu manni kiristiyaanaa itti fayyadama ishee miidiyaa wajjin qabdu baay'ee dadhabaadhaa isayyuu warra kaatolikii kana wayya. Isaan biloogii kana hin qabu, weebsaayitii kana kitaabolee baay'ee onlaayinii irratti fe'aniiru. Kan keenya sinu beektu. TV meeqa qabna? Chaanala meeqa qabna? Kwaantiitiidhaan wal qabate homaa hin qabnu. Chaanala meeqa jira mana kiristiyaanaa miseensa miliyoona 50 ol qabduuf? Tokko, lama, sadii namni isaanumtuu warra walitti hojjetan warra walirratti hojjetan malee warra wal faana hojjetan miti. Kwaalitii wal qabatee jechuudha. Pirootestaantiitti argitanii isaanii amma fakkeenya godhannachuuf miti garuu riyaatiifilii iddoo akkasitti fayyadamuun bareeda. Nam tokko paasterii wayii nama 50 walitti qabee charchii banee TVs bana. Mindin nama. TV'n inni ansaa kuni qilleensaan hojjetamoo immoo salphumadha moo maalidha ishee inni nu hidhee wasitti. So gaaffii cimaadha kun. Kuni anis anaafis gaaffiidha. Sababoota kana jedhee lafa kaa'uufis immoo riisarchii barbaada garuu miidiyaan mana kiristiyaanaaf carraa gaariidha ture. Miidiyaa dhumti jiran yuutuubii waan tokko jiru TV chaanala TV kana dabalatee jechuudha. Kwaalitiin isaanii hoo kontentiin isaanii hoo isaan bara akkuma miidiyoota biroo akkuma namoota homaa kontentii hin qabne yeroo baay'ee namoota biroo attaa gochuu irratti kan isaan dabarsan yookaan immoo oduuma taraa akkasumas waan salphaa waan jireenya namootaa jijjiirratti kan isaan dabarsaa jiran. Dhuguma kontentii manni kiristiyaanaa iddoom jechuudha. Kontentii waraabamee hin dhumne kan dhiyeessuu dandeessu mana kiristiyaanaati. Yoo barbaadan waan salphaa miti kun waraabne boruus har'as haaraa ta'a kan deemu kontentii mana kiristiyaanaa keessa jirudha. Addunyaa keessatti namoonni waggoota 10-20 kontentii qabatanii turu. Akkamitti akka isaan kontentii rakkatanii fidan beektu. Rakkisa waan ta'eef daataa argachuun rakkisa. Mana kiristiyaanaa keessatti rakkoo daataa hin qabnu, rakkoo informationii, rakkoo beekumsaa, rakkoo waan barreeffamee jiru hin qabnu. Sana gara miidiyaatti fiduun garuu ba'aa guddaa wayii nutti ta'eera jechuudha. So rakkoo guddaa jiraadha. OTC fi miidiyaa yoo ilaalle yookaan mana kiristiyaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi miidiyaa yoo ilaalle hanqina hedduu jira. Duubatti deebineerraa saba kanarraa immoo dhiibbaan alarraa dhufu immoo baay'ee ishee miidhaa jira. Tajaajila afaan Oromoo fi miidiyaa yoo ilaalle immoo bakka tajaajila afaan Oromoo miidiyaa masooteriyaati hin dandeenya. Of jajuu akka hin taane malee. Kan akkas jedhuu fi of jajuuf miti dhugaa jirudha kun. Sooteriyaa yoo jabeeffanne meebii seenaa tajaajila afaan Oromoo miidiyaa afaan Oromoo keessa jiru akka ta'e jiruu dandeenya. Sooteriyaan miidiyaa intini kana keessatti environment kana keessatti dhalatteedha jechuudha. Hammam akka hojjechuun irra jiraatu ilaala. Akka mana kiristiyaanaatti
dhimmi miidiyaa undermine godhame. Akka tajaajila afaan Oromootti dhimmi miidiyaa undermine godhame. Soteriyaan kana keessatti miidiyaadhaan tajaajiletti gaafa baatu ba'aa jiru laala, aarsaa kaffalamuu qabu laala, yoo itti hojjenne immoo milkaa'ina jiru immoo ilaala. Fudhatamummaa yookaan immoo namoota biratti fudhatama argachuu nuti qabnu immoo ilaala yoo itti hojjenne jechuudha. So kana hubachuun barbaachisaa. Nuyi fi miidiyaa wal qabatee nuyi akkamitti egaa miidiyaa jechuun bakka barbaaddetti akka barbaadde waan barbaadde dubbachuu dandeessa inni irraa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irratti qulqulluun Phaawulos wanti hundinuu dhowwaan qabu. Injedhamaa jedhe garuu wanti hundinuu immoo nama hin gargaaru nama hin fayyadu. Wanti hundinuu dhowwaan qabu garuu wanti hundinuu ijaarsaaf hin ta'u. Wanti hundinuu dhowwaan qabu. Kana jechuun wanti hunduu sitti dhufuu danda'a. Wanti hunduu mana keetti marrajaa mana keetti si dhufuu danda'a. Garuu wanti sitti dhufe hundi kan si fayyadu miti. Wanni hundi nama ijaaru. Kana jechuun maal jechuudha? Filachuun barbaachisaa jechuudha. Waan si ijaaru waan adeemsa jireenyaatti keessa jirtu wajjin deemu filachuun barbaachisaadha. Sooshaal miidiyaan taasuma kiristaanota irratti aangoo qabaachuu qabu. Kiristaanonni yeroo barbaadan qofa sa'aatii barbaadaniif kontentii barbaadan hordofuu qofaaf yookaan immoo kontentii barbaadan gadhiisuu qofaaf sooshaal miidiyaa irra seenuu qabu malee akkuma isaatti dhufetti yeroo matee wayii seenanii achirratti mugaa ooluu hin qaban. Tokko waaqa dharraan qabu. Dharraan isaanii sooshaal miidiyaa irratti hafuu hin qabu jechuudha. Inni biraa tokkoffaa Qorontos 10:31 irratti maal jedha? Egaa jedha yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyoof taasisaadha. Sooshaal miidiyaatti fayyadamuun keenya ulfina Waaqayyoof ta'uu qaba. Ulfina Waaqayyoof ta'uu qaba. Akkas yoo hin taane dhiisu kunoo ilaallee waan bakka algooriizimii isaa argachuu hin dandeenye taanaan dhiisu biroo goonee hojii keenya hojjechuu yookaan pilaatfoormii biraa fayyadamu akkasi. Malee achirra taa'ee kontentii abbaan fedhe miliyoon kontent kireetarii miliyoonaan lakkaa'amu miidiyaarra jira. Waan barbaade nuti dhiyeessaa oola every second every micro second kontentii meeqa gadhiifama. Ani achi jala taa'een kan hunda lakkaa'uu hin qabaa. Inde ilee kan kontentii uumeen anis ankosaa lakkaa'an akkasi. Nuyi kiristaanotaaf nu barbaachisa because namoonni waan fayyanii nuti taasaa oolarra nuti garagalchine maaliif namoota waan jireenyaaf ta'utti namoota ittiin haasofnu maaf kontentiin kan keenya doomineetiin godhu. Sooshaal miidiyaa hin fayyadamin jechuudha dhaloota kana wanni nuti gochuu dandeenyu tokkoof tokko sooshaal miidiyaa ofii keenya to'achuu malee sooshaal miidiyaa hin fayyadamin adagaa qaba jechuun impossible. Dhimmi sooshaal miidiyaa dhimma jiraachuu dhabuutti dhufeera. Mootummaan mataan isaa iddoo wayiitti sooshaal miidiyaa akka fayyadamtu si dirqamsiisa. Jireenya hawaasaatti kan maal gootanii barnoota baradhaa hojii hin qabadhaa wanti nan qacarama wanti telegiraamii qabda garee kana keessa galuu qabda feesbuukii irratti hordofuu qabda yuutuubii irratti sabskiraayib gochuu qabda baankiin birrii kaawwachuu dhaqxe intinii koo hordofi malee sin jedha dirqama banatta soo dhimma jiraachuu dhabuutti dhufeeraadha jalaa miliquu hin dandeessu miliquu achirratti dhaqdee sooshaal miidiyaa sana intinii isaa jijjiiru. Okay. Sin biyya lafaaf ashaboodha jedheera. Ashaboodha. Biyya lafaa jechuun baay'ee sooshaal miidiyaa jechuu dandeessa. Sooshaal miidiyaa biyyi lafaa maal fakkaata yoo itti gabaabumatti sooshaal miidiyaa fakkaata. Sooshaal miidiyaaf nuti ashaboo ta'uu qabna jechuudha. Mi'eessuu qabna malee sooshaal miidiyaan dhufee nu balleessuu nu hadheessuu hin qabudha. Maatiyus 12:36 irratti ani isinitti himaa namoonni dubbii yaada malee afaan isaanii keessaa bahe hundumatti gaafatamanii guyyaa murtoo deebiitti kennuuf jiru. Bakka Christian freedom argadhe extra freedom argadhe akka barbaadetti dubbachuu waan danda'eef akka barbaadetti barreessuu waan danda'eef akka barbaadetti comment gochuu waan danda'eef qofaaf waan barbaade dubbachuu qabu sooshaal miidiyaa irratti. Maqaa isaa dhoksate fuula isaa dhoksate waan barbaade haasa'uu dubbachuu hin qabu. Eenyuuf jedhee waaqa isaa sodaatee dhimma dubbate kan ammoo guyyaa murtoo deebiitti kennuuf waan jiruuf jechuudha. So waan barreessinuuf deebii qabaachuu qabna jechuudha guyyaa murtoo. Nama arrabsine yoo ta'es guyyaa sana maaf arrabsite jedhee onu gaafate deebisuuf danda'u qabna jechuudha. Nama arrabsuun achitti deebii hin qabu. Nama arrabsuun deebii hin qabu. Sooshaal miidiyaa algooriizimii sooshaal miidiyaa baruun barbaachisaa itti fayyadamuun dura. Maalidha sooshaal miidiyaa akkamitti hojjeta waan jedhu jechuudha. Isa keessaa tokko sooshaal miidiyaa algooriizimii waan ati barbaadu si dhiyeessuu qaba. Mataa isaaf jechuudha. Sirba dhaggeeffattanaan guyyaa lama inni sirba tokko dhaggeeffattanaan boor sirba 5 sii fida. Sirba 5 dhaggeeffattanaan sirba 10 sii fida.
kudhan dhaggeeffatan sirriisa faaruun iddoo jiru iyyuu beektu. Siin dhufu yoo dhaqxee sarchi gootee miidiyaa wayiirraa ilaalte bada fiigee bante jennaan sirbuma sii dhufa. Waan ati koontentii ati guyyaa tokko jaalatte guyyaa tokko ilaalte isatu sii dhufa jechuudha. Kun algooriizimii sooshaal miidiyaa hundumaati kun. Keessumaa tiiktookii fi yuutuubii jechuudha. So waan salphaati jechuudha baadeen faaruu dhaggeeffachuun yeroo hundaa wantoota mana kiristaanaa hordofuun waan salphaa mitiidha. Akkasitti nu beeka sooshaal miidiyaan akkasitti nu hubata waan ta'eef. Rakkoo sooshaal miidiyaa mana kiristaanaa irratti fidu. Tokkoffaa lammaffaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti kanan isiniif caafullee waan baay'ee qabaa jedhe Yohaannis tokko jedhe. Garuu jedhe gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf qalamiidhaan yookaan halluudhaan waraqaa irratti isiniif caafuu hin barbaanne. Gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf ani dhufee waa wal arginee afaaniin si wajjin haasa'uu nan abdadhaa jedhe. Argitanii waan onlaayinii irra waan qilleensa kanarraan gammachuun guutuu ta'uu hin danda'udha. Gammachuun kiristaanotaa. Kanaaf qaama wal arguun baay'ee barbaachisaa akka ta'e asirratti qulqulluu Yohaannis kan kaase. Gammachuun keenya guutuu waan isintu barbaadu waan baay'ee jira jedhe. Garuu waraqaa kanarratti barreessee xalayaa marmaree isinitti erguun kuni gammachuu keenya guutuu hin taasistu. Achi dhufee waan qaamaa isinitti dubbadhu hin jiraataadha. So tajaajilli har'a mana kiristaanaa keessatti guutuu kan ta'u qaamaan wal arganii tajaajiluunis bakka itti barbaachisu jira malee waa hunda sooshaal miidiyaatti baasuun hin ta'u. Maannoo qiddaasii keenya irratti kiristaanota xiqqoon gadi bahaa jedha. Kiristaanota xiqqoon gadi bahaa tsaawun yuusa kiristaan kan jedhu. Maal jechuudha gadi baachuun gadi baa hin ilaalinaa hin hirmaatinaa kanarratti jechuudha barra. Kana jechuun tajaajilli mana kiristaanaa namoota hundatti hin agarsiifamne jira tokko. Tajaajilli mana kiristaanaa immoo namoota ittiin agarsiifamne sirriitti jira. Kan waaqayyo qofaatti agarsiifamu qofa. Ati kadhannaa waaqayyoon gochaa jirte kaameraa dhaabde waaqayyoon kadhachaa jirte waatti mi yoo moodela ta'uu agarsiisaa jirta ta'e gaariidha. Garuu sirna waaqeffannaa riilii isa dhugaa ta'e irra jiraannaan iddoo maali kadhanna qiddaasii irratti mataasa namoonni kaameraa qabatanii dhaabbatan kun kaamericha warri maanipuleet godhan sunuu jechuudha. Waa'ee bilbilaa manaamni kan dhiisa. Warri maanipuleet godhan taa'anii kaameraa qindeessan suniyyuu isaanuu karaa biraa karaatti kompenseet godhan haalli isaanii jechuu qaba. Yeroo qiddaa isaan gubuu isaaniitiin jechuudha. Waltajjii nuti irra dhaabbannes waltajjii yoonee agarsiisa wayii miti bar. Waltajjii gara samiitti nama fudhatudha miti ree. Kanaafuu ati tokkummaa sana keessa jirta taanaan dhimma ati itti waan biraa tuttuqxuun qabduudha. Yeroo sana bakka waaqayyotti kan mul'achuu qabu. Waa'ee qiddaasee barnoota isaa namoota birootti barsiisuu hin danda'ama bakka barbaachisetti. Yeroo sanatti garuu namoota laayivii galchitee akkasitti hin jechuu dandeessu. Tarii hanqina tokko wanni sun gargaaruu danda'a namoota mana kiristaanaa fagoo jiran. Istiil garuu akka gaarummaatti ilaalamuu qabu namoonni hojii kana hojjetan immoo itti yaaduu qabu. Yeroo hunda yeroo qiddaasee kaameraa isaanii qofa qabatee dhaabbatu taanaan xiyyeeffannoo isaanii kaameraa isaanii irra taanaan gaarii miti. Inni kun tajaajila kaaniif bareedaadha. Tajaajila garuu kallattiitti waaqayyo hojii wal qabatuu fi gaariin ta'u. Okay. Waa'ee soomaa irratti gaafa barsiisu gooftaan keenya Maatewos 6:16 irratti soomni keenya eenyutti akka mul'achuu qabu. Namoota osoo hin taane isa dhoksaadhaan nu argu isa dhoksaadhaan gati dhoksaadhaan nu argu isa ifatti immoo gatii kennu kennu waaqayyo ta'uu qaba. Tajaajilli keenya hundi isaayyuu akkas ta'uu qabaadha. So wanni hundi miidiyaatti bahu wanni hundi namatti mul'atu jechuudha. Inni biraan tajaajilaaf yeroo baay'ee tajaajila irratti yeroo hin qabu kan jedhu jira. Yeroo hin qabu biizii wanni jedhamu jira. Ani yeroo hin qabuun kun akkaataa nuti dubbannu sirrachuu qaba yaada. Yeroo hin qabuurraa yeroo ani yeroo hin dhabe jechuurraa yeroo na dhabe osoo inni bareedaadha. By the way. Because dadhabina keenyaan malee yeroo gahaadha. Yeroo kanatti fayyadamanii namoonni baay'ee milkaa'an jiru. Karaa afurummaas karaa foonis namoonni baay'ee milkaa'an jiru. Yeroo dabalataa isaaniif hin kennamne. Tarii itti fayyadamni yeroo keenya rakkoo qabaachuu danda'a. Isaan sirreeffachuudha malee akka waa yeroo dhabnee of jajjabeessuun sirrii mitiidha. Yeroo na dhabe jechuu qabnaadha. Haa ta'u garuu tajaajilli yeroo namaa fixa. Fakkeenyaaf nam tokko nyaataaf jedhee hargansuu dhaaba. Ay qoy amma nyaachuun barbaada hargansuu daqiiqaa tokkoof nan dhaaba jechuu dandeessa. Hin danda'amu. Hargansuun continuous ta'uu qaba. Kana jechuun yeroo argachuu waan barbaaduu fi waaqayyoorraa takka addan ba'a yookaan tajaajila addan ba'a jechuu dandeessu. Akkasii bara.
yeroon qabu jettee tajaajila irraa adda bahuuni karaa biraatiin nyaachaan jiraat argansuu yeroo fa'aa dhaabatu jechuudha. Because yeroo masasii kennu isuma abbaa yeroo irraa adda baate isarraa adda baate akkamitti yeroo argatta? It's impossible. Hin danda'amu kun. Kanaaf diniidha kun argumentii kufaa ta'edha jechuudha. Namni amansiisu. So yiliq yeroo tajaajila yeroof oolchuun danda'ama. Yeroon yoo eebbifame gahaadha baay'ee. Yeroon immoo kan eebbifamu tokko tajaajilaan malee yeroo tajaajilaaf oolchina jechuudha tajaajilame yeroofis oolchina. Tajaajilaaf ammayyummaa modernization. Ammayyummaan kun egaa miidiyaa kana wajjin wal qabatee dhufeera. Teknooloojiin kan jennu kun wal gargaaru isaanii ammayyummaan egaa waan haaraa akka jechuuti waan isaa. Ani isinitti hima ammayyummaa yeroon hin dabarsine keessa jiraachuu barbaanna yoo ta'e kiristaanummaa keessa jiraachuudha. Tajaajilaa ta'uudha. Because faarfataan Daawit maal jedheera? Qaalii maalidaa bamaalidaa hullee addis ነው. Waaqayyo yeroo hundaa haaraadha baay'ee. Yeroo hundaa haaraadha. Ilaala sham. Jireenya nuyi keessa jiraannu sun jireenya waaqayyooti. Jireenya deemsa gara waaqayyootti taasisaa jirrudha. So kiristaanummaan yeroo hundaa faashiniidha jechuudha. Yeroon isin xureessu. Wayyaan kun amma yeroo ta'e booda xuraa intini ta'a. Irra darbaa jechuudha. Yeroo sadate yeroon darbee deeme. Kiristaanummaan yeroo hunda yeroo dursa. Kana jechuun ammayyummaa moofofne ammayyummaa hindaangofne keessa jiraachuu barbaadan kiristaana ta'a. Kanaaf tartiibni inni sirriin kiristaana taaneetu ammayyummaa barbaachisa kan biraa akka dabalataatti fudhachuu dandeenya malee ammayyummaa kana fuunee yookaan immoo tajaajila ammayyummaa fayyadamuun gaarii miti. Tajaajilli keenya bakka meeshaawwan spiikeriiwwan advaansii ta'an yoo fayyadamne malee maalii laayiviidha yoo ta'e maalii kan hin ta'u. Tajaajilaaf dargaggummaa ilaalchisee dhimmi dargaggummaa kitaaba lallabaa irratti ogeessi Solomoon kan dubbate yeroo hunda kan beektan barri hamaa osoo fi waggoonni ati natti hin tolan gaafa ka'uu dadhabdu natti hin tola jette bara dargaggummaa kee yaaddaa yeroo fiigde sana yeroo fiigdee horii deebiste yeroo fiigdee bakka barbaadde geesse sana yaadatta yeroon akkas yeroo ati gaabbitu sun osoo hin dhufi bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu uumaa kee yaadadhu. Sakan irratti baay'ee ibsuun barbaadu kanaaf dargaggummaan keenya tajaajilaaf ooluu qaba malee tajaajila fuunee dargaggummaa keenyaaf oolchuun qabu. Tajaajila fuunee miira dargaggummaa keenya wajjin taphachiisuu hin qabnu jechuudha. Dargaggummaan yeroo itti baay'ee productive taanudha. So qisaasa'uu hin qabu jechuudha. Karaa ittiin nuti dargaggummaa keenya seef goonu keessaa inni tokko dargaggummaan kiristaanummaa jiraachuudha. Tajaajilaaf maallaqa. Tajaajilli maallaqatu tajaajilaaf ooluu qaba malee tajaajilli maallaqaaf ooluu hin qabu. Gabaabseen jechuudha kana. Faayidaa tajaajila furawaa haala lama ilaaluu dandeenya kun isa dhumaati. Lafarratti eebba waaqayyootiin eebbifamu. Eegumsaa yeroo hunda wajjin jira. Balaan hamaan kan namatti ulfaatu akka barbaadetti jireenya keenya keessatti hin taphatu. Nuyi eegumsa waaqayyoo jala jirra waan ta'eef jechuudha. Nuyi waa'ee isaaf fi waaqayyo immoo jireenya keenya ni hojjeta. Kanaaf qabsuura Kiristoos sabraarraa maal jedha waaqayyo tajaajiltoota isaa warra dhugaa irraa osoo hin fagaatiin yeroo hunda waliin jiraatedha. Itti uffisaan yeroo hunda waliin jiraatedha. Baay'ee faayidaa gaafa jennu amma haa ta'u akka nuuf galutti malee sijjammar waaqayyo wajjin jiraattee waan ati faayidaa dhabee argadheettu hin jirudha. Masim namni galaana keessa dhaabbatee bishaan dheebodhee haasa'uu hin danda'u. Tajaajila keessa jiraatanii waa'ee faayidaa haasa'uun isa kana natti hir'atee natti guutee waan haasa'uun kuni waan akkasiiti. Haa ta'u garuu lafa kana irratti illee eebba waaqayyootiin jiraachuu namaa kenna. Jireenya keenya keessatti aadaa gaarii qabaachuu, aadaa hojii gaarii qabaachuuf, araada irraa bilisa ta'uuf gooftaa tokkicha qabna kan bitamneef waan ta'eef eenyumtuu nuun araada keessa galchuu hin danda'u. Yeroo fi qabeenya keenya akka hin taane qisaasa'uu irraa oolchuuf. Bultii gaarii ijaarrachuuf, bultii yookaan gaa'ela gaarii ijaarrachuuf, milkaa'ina sirrii argachuuf, milkaa'ina sirrii ilaaluu qabdu. Milkaa'ina sirrii jechuun baay'ee wayii sooromuu miti. Barumsaan bakka gaarii gahuu miti. Milkaa'ina sirrii jechuun milkaa'ina waaqayyo eeyyamni waaqayyo keessa jiru milkaa'uu jechuudha. Bakka
Eeyyamni waaqayyoo dhukkubsachuu keetii yoo ta'e zaattis milkaa'ina sirriidha kun. Eeyyamni waaqayyoo dhukkubsachuu kee osoo ta'ee jiru ati immoo fayyaa yoo taate sun milkaa'ina sirrii miti. Akkasitti hubachuu barbaachisaa. Xumura irratti samii irratti lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 8 dubbiseen ngaa qabsoo isa gaarii qabsaa'eera. Fiigicha xumureera. Fiigicha koos xumureera. Amantaa koos eegeera. Kana booda gonfoon qajeelummaa naaf qophaa'eera. Isa kanas gooftichi abbaa murtoo inni qajeelaan guyyaa sanatti naaf kenna. Kana xumura irratti samii irratti gatii guddaatu eeggata. Bu'aan tajaajila keenya isa kana gudunfaan tajaajila furaa dhimma lubbuu sassaabuuti walumaa galatti. Fakkeenya boqonnaa 11 lakkoofsa 30 irratti kitaaba fakkeenyaa. Lubbuuwwan kan sassaabuun eebbifamaadha. Lubbuu sassaabuudha bakka carraa argattee lubbuu sassaabuudha tajaajila mana kiristiyaanaa. Okay. Nuyi hojii waaqayyoo yeroo hojjennu waaqayyo hojii keenya hojjeta. Kunis realitii jireenya keenya keessa jirudha. Dhuma irratti gaaffii tokko sin gaafadheen xumura. Duukaa bu'oonni 12 ta'anii addunyaa kana mi'eessan. Nuyi immoo 12 ta'anii nama tokkoyyuu mi'eessuun nutti ulfaateera. Maaliif? Deebisa isinumaaf. Yeroo hundumaa moo'ichaan karaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos nu gaggeessu fi bakka hundumaatti urgaa'aa beekumsa isaa karaa keenya ibsu waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen.